Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota gosa adda addaa waliin ilaalaa turre. Har'a immoo qormaata moodeela barnoota afaan Oromoo kutaa 6ffaa bara 2016 yookiin 2024 qophaa'ee kan waliin ilaallu ta'a. Innis egaa moodeela jechuun fakkaattii qormaata isa xumuraa jechuudha. Kan kutaa 6ffaatti gadi bu'ee yookiin immoo ministeerri barnoota yeroo ammaa kana qormaata waliigalaa jedhee onlaayinaan laataa jiru fakkaattii isaa jechuudha. Yookiin immoo kan dubbisanii fakkeenya isaa godhatanii isaa sirrii hojjetanii jechuudha. Kanaaf Yoobsaan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Haga xumuraatti na waliin tura. Qajeelfamni tokkoffaanii gaaffilee tokko haga 8 jiraniif seerota afaanii eeguun qubee deebii sirrii qabatee jiru filadhu deebisiidha. Tokkoffaa irratti kanneen armaan gadii keessaa kamtu sagalee dheeraa qaba? Egaa akkuma yeroo darbe keessatti barannee jirru sagalee dheeraa kan qabu isa kamidha gaafa jennu jalqaba irratti sagaleen dheeraa fi gabaabaa jedhaman addaan baafamanii akkasuma laafaa fi jabaataa kan jedhaman maal irratti hundaa'u isa jedhu ilaaluun dirqama keenyadha jechuudha. Dheeraadha gaafa jennu sagaleen dubbachiiftuu keenya sagaleen dubbachiiftuu wal fakkaatoo yookiin dubbachiiftuu 5 wal fakkaatoon lama walitti aananii duraa boodaan yoo galan inni kun sagaleen dheeraa jennaani. Sagaleen dubbachiiftuun tokko tokko ta'anii yoo galan immoo sagaleen kun sagalee gabaabaa jennaani. Sagalee jabaataa fi laafaadha kan nuti jennu immoo dubbifamaa keenya irratti kan hundaa'udha jechuudha. Kanaaf gaaffii tokkoffaa irratti kanneen armaan gadii keessaa kamtu sagalee dheeraa qaba kan jedhuuf a raafuu, ba fala, ca laga, da gab kan jedhudha. Deebiin keenya raafuu kan jedhudha jechuudha. Raafuu kan jedhu karaa lamaaniin dubbachiiftuun keenya dheeratanii jiru jechuudha. Kanaaf sagalee dheeraa kan qabu a kan jirudha jechuudha. Gaaffii lammaffaa jechi sagalee gabaabaa qabu kami? Faallaa sagalee dheeraa jechuudha. Inni kun immoo a laagaa, ba sabboonaa, ca lafa, da jilba kan jedhudha. Sagalee gabaabaa kan jennu dubbachiiftuun keenya tokko tokko taatee yoo galte sagaleen kun gabaabaa jennaani. Kanaaf aarra kan jiru sagalee dheeraadha. Baarra kan jiru immoo sagalee jabaataa fi akkasuma dheeraa kan qabudha. Sabboonaa jedha waan ta'eef jabaataa kan nuti jennu baan lama walitti nuti jabaatee jira. Boona kan jedhu booddee immoo sabboonaa isa jedhu booddee dubbachiiftuun keenya ni dheeratu kun kanaaf jabaataa dheeraa jennaani. Kanaaf hin ta'u jechuudha. Lafa kan jedhu garuu karaa lamaaniin iyyuu dubbachiiftuun keenya tokko tokko waan taateef sagalee gabaabaa qabaata. Jilba kan jedhu immoo sagalee irra butaadha kuni. Kanaaf deebiin keenya caa ta'a jechuudha. Sadiitti gaafa dabarru hanga teessee nyaattu bakka duwwaa hin kaatu jedha. Deebiin keenya a kutattee, ba kutatee, ca kutattee, da kutaattee. Kanaaf deebiin keenya gaaskeetti maal ilaalla jechuudha. Deebii sirrii ta'e gaafa filannu tokkoffaarra kan jiru kutatee jedha. Kutatee yoo dhiiraaf yookiin immoo beelladaafidha. Kutatee sokke yookiin inni waa kutatee isa jedhudha nu geessa. Kutate kan jedhu immoo kan hidhamee jiru ture garuu kutate isa jedhu sanarraa hin ta'u jechuudha. Kutattee fi akkasuma daara kan jiru kutaattee jedha kun immoo kanaaf hin ta'anii jechuudha. Deebiin keenya kutattee ishee jettu caataatii jechuudha. Kutattee gaafa jennu jalqaba kutaa kan jettu gidduutti ni gabaabbata isa booddee jabaateetu dheerataa jechuudha. Kutattee jennaani kutattee qaatu. Gara arfaffaatti gaafa darbinu jaldeessi bunatti rarra'ee cabse waan ishee jaallatanii bakka duraa moggaasanii a daamee yookiin dammee, ba damee yookiin dammee, ca damee yookiin daammee, da dammee yookiin dame. Kanadha kan ta'eef inni jalqabaa deebiin keenya sirriin jaldeessi damee maalii cabsee bunatti rarra'ee cabse
waan ishee jaallataniif immoo maalti moggaasanii dammee moggaasaniif deebiin keenya baataatii jechuudha. Deebiin keenya deebii yookiin gaaffii baarra jirudha jechuudha. Inni shanaffaa waqtiilee waggaa keessaa yeroo bakka duwwaa garmalee ho'a. A boona ba bona ca boona daa bonaa jedha. Deebiin keenya waqtii bonaa isa jedhu nu laata jechuudha. Waqtii maalii ta'a? Waqtii bonaa isa jedhudha jechuudha. Deebiin keenya daarra kan jiru jechuudha. Waqtii maalii? Waqtii bonaa kan inni maal ta'u? Kan inni ho'u jechuudha. Innis immoo meebii addanatti xiqqoo dogoggorri qubeen jirti ho'a jedhu kanatti ho'aadha. Kanaaf yeroo bonaa jenna. Boodaan yookiin immoo naa booda ni dheerata jechuudha. Yeroo bonaa garmalee ho'a. 6. Inni bakka duwwaa keenya jedhanii ulfina kennaniif. A sodaa, B soddaa, C sodaa, D sodaa. Inni soddaa keenya jedhanii ulfina kennaniif. Deebiin keenya baarra isa jiru ta'a jechuudha. Horii namaa bakka duwwaan seeraan nama gaafachiisa. Hattuu, haatuu, hatuu, hatuu. Horii namaa hatuun seeraan nama gaafachiisa. Deebiin keenya daarra isa jiru ta'a jechuudha. Hatuu, hatuun, hatuu. Inni kun kan inni hin taaneef gaafa maxxantuun boodaa dhufeetti maxxanu hiikan laatu. Hatuun jedha waan ta'eef. Hatuu ishee jettu kanatu horii namaa hatuun seeraan nama gaafachiisa. Deebiin keenya daadha jechuudha. 8. Bakka duwwaa malee bakka duwwaan walitti hin yaa'u. A lagaa yookiin laagaa. B laagaa laga. C laga laagaa. D laagaa lagaa jedha. Deebiin keenya inni sirriin caala jechuudha. Laga malee laagaan walitti hin yaa'u isa jedhu caataa jechuudha. Inni kabiraan gaaffilee sagalee akka 15 jiranii fi hiika galumsa jechoota dhimmoota armaan gadii keessatti jala sararamanii filachuun deebisiidha. Qorumsa kan jedhuuf qorumsa kana jechuuf yeroo kee qisaasessuu hin qabdu. Qorumsa kana hojjechuuf yeroo kee qisaasessuu hin qabdu. A to'achuu, B ilaaluu, C miidhachuu, D gubuu. Qorumsa kana hojjechuuf yeroo kee qisaasessuu hin qabdu. Qisaasessuu hin qabdu kan jedhu gubuu hin qabdu isa jedhudha jechuudha. 10. Qacceen qurxummii hedduudha. Garaftuun, sanyii, alangeen, hormaanni. Qacceen gaafa jennu sanyiin qurxummii baay'inni ishee yookiin immoo fakkaattiin ishee baay'eedha isa jedhu. Ijoollee obbo Bilisaa keessaa meetiin haxxeedha. Ijoollee obbo Bilisaa keessaa meetiin haxxeedha. A hattuudha, B gamnadha, C gowwaadha, D colleedha. Meetiin haxxeedha kan jedhu meetiin gamnadha isa jedhu mul'ata jechuudha. 12. Barattoonni kutaa 6ffaa qormaata biyyoolessaa hojjechuuf deeggarsa barbaadu. A tumsa, B hatuu, C sodaa, D dheengaddaadha. Deebiin keenya tumsa isa jedhu A ta'a jechuudha. Yoo bakkalchi bahee akka lafti bari'e hubadhu. Urjii ganamaa, biiftuu ganamaa, bakakkaa, addeessa. Deebiin keenya maal taati? Biiftuun ganamaa yoo baate maal ta'eera jechuudha? Lafti bari'eera. Kudha afur. Jireenyi magaalaa kan baadiyyaarra mi'aadha. A mijata, B qaala'a, C busha'a, D rakasa. Mi'aadha kan jedhu qaala'aadha yookiin immoo qaala'insa ol ka'aadha isa jedhudha jechuudha. 15. Tolasaan jaalallee isaa soqee dhabe. Tolasaan jaalallee isaa soqee dhabe. Qofforee, barbaadee, fooricee, ajjeesee. Soqe kan jennu barbaadee
soqee qofforee zontaa qofforee kan jennu lafaafidha. Soqee yookiin jaalallee isaa soqee jechuun garuu barbaade isa jechuudha. Sadaffaa gaaffilee 16-27 jiraniif qubee deebii sirrii qabatee jiru filachuun deebisiidha. 16ffaan jechoota armaan gadii keessaa maxxantuu boodaa oota jedhu maxxanfachuun danoomuu hin dandeenye kamii? A. Saree, bilisummaa, nama, harree. Oota ishee jettudha jechuudha. Boodarraan kan dhufan fakkeenyaaf saree, saroota, bilisummaa, bilisummoota hin jennu, nama, namoota, harree, harroota. Kanaaf deebiin keenya bilisummaa isa jedhudha jechuudha. Bilisummaan jedhu maxxantuu boodaa maxxanfatee danoomuu yookiin baay'ina agarsiisuu hin danda'u jechuudha. Himoota armaan gadii keessaa kamtu kottoonfachiisuun barreeffame? A. Faakaanaa, B. Biiroo barnootaa, C. Bara, D. Hundadha. Kan kottoonfachiifamee barreeffame faakaanaa kan jedhu kun fakkeenya isa jedhutu kottoonfachiifamee qubee 3 barraa'ee jechuudha. 18 dhaamsagoota armaan gadii keessaa dhaamsaga ergisaa kan ta'e kami? A. Va, Ba, Ca, Ca, Sha, Da, Aadha. Qubeen ergisaa Vaadha jechuudha. Qubee ergisaa yookiin immoo kan afaan Ingiliffaarraa ergifate jechuudha. Vaadha jechuudha. 19 gaafa dabarru himoota armaan gadii keessaa kan irra butaan barreeffame kami? A. Harree, B. Jilba, C. Hoolaa, D. Gaala jedha. Deebiin keenya irra butaadhaan kan barraa'an yookiin dubbifamaan 2 gosa adda addaa walitti aananii kan barraa'an jilba isa jedhu baarra kan jirudha jechuudha. Seerota afaanii keessaa tokko dogoggora. A. Afaan ni dhalata, B. Afaan ni guddata, C. Afaan kamiyyuu guutuudha, D. Afaan ni du'a. Afaan yookiin seerota afaanii keessaa 3 kun sirriidha. Afaan kamiyyuu guutuudha kan jedhu garuu sobadha. Afaan kamiyyuu guutuu jechuu hin dandeenyu afaanota biraarraa ergifatee kan fayyadamu ni qaba waan ta'eef jechuudha. 21 afaanota armaan gadii keessaa kan birsaga 5 qabu kami? Jechoota armaan gadii keessaa kan birsaga 5 qabu kami? Caccabsaa, barreeffama, malaammaltummaa, mirkaneessi. Birsaga 5 kan qabu malaammaltummaa kan jedhu caarra kan jedhudha jechuudha. 22 jechoota armaan gadii keessaa tokko jecha tishoon barreeffame kami? A. Sangaa, B. Muktumaa, C. Arba, D. Mucha. Jecha tishoo kan jedhu jechoota adda addaa 2 mukaa fi tumaa tu muktumaa jedhee barraa'e waan ta'eef muktumaa inni jedhu jecha tishooti. Jechi bilisummaa jedhu dhaamsagoota meeqarraa ijaarame? A. 8, B. 10, C. 7, D. 11. Birsaga jechuun qubeewwan tokko tokko isheetiinidha. Qubeewwan 11 irraatii ijaarame D irratti argamu jechuudha. Caasaalee keeyyataa keessaa gaaffilee hima ijoo keessatti ka'aniif deebii kan laatu kami? Hima seensaa, hima golabaa, hima callaa yookiin gargaartuu, hima ijoodha. Hima ijoo keessatti kan laatu hima callaa yookiin immoo gargaartuu keessattidha kan nuti waa'ee hima ijoo keenyaa ibsinee dabarru jechuudha. Gaaromsaan kaleessa Adaamaa deeme. Hima jedhu keessatti gochi ibsi yeroo kami? Kaleessa taateedha kuni Adaamaa maqaadha. Deeme gaaromsaanis maqaadha. Inni maaltu gochi bakki maalirratti Adaamaa ta'uu deemuusaa deeme isa jedhu jechuudha. Gocha yookiin Adaamaa deemuusaa kan ittiin beeknu deeme isa jedhu. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu maqaa dimshaashaa miti? Hoomaa, bineelda, koree, birbirsa. Hoomaa kan jennu baay'ina agarsiisa. Bineelda kan jennu maqaa bu'aan bineeldota hundaati. Koree kan jedhu koree gosa adda addaa ibsa. Birbirsa kan jedhu warra maqaa muka tokkitti waan ta'eef kamtu dimshaashaa miti kan jedhu birbirsa. Birbirsi maqaa muka gosa tokko. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu maqaa dhuunfaati? Uummata, maqaa waliigalaa hawaasa hundaati. Albuuda gosa adda addaa waliigalaati. Baargamoo, baargamoo akkamiin? Baargamoon gosuma tokkichadha. Baay'ina baargamoo ittiin ibsuu dandeenya malee baargamoon gosuma tokko. Bineelda akkamiin? Gosoota bineeldaa garaagaraatu jira. Albuuda adda addaatu garaagaraatu jira. Uummata adda addaatu jira jechuudha. Kanaaf dhuunfaa kan ta'e baargamoo isa jedhudha jechuudha. Gaaffilee 23 hanga 34 jiraniif hiika faallaa jechoota himoota armaan gadii
keessatti jala sararamanii filachuun deebisiidhaan basee akkuma jalqaba ilaallee balaan humna ibsaa har'a magaalaa Finfinneetti uumame lubbuu namoota hedduu galaafate. A. Balleesse, B. Baraare yookiin oolche, D. Dabarse, C. Fixe. Balaan yookiin galaafate kan jedhu keessatti fixe yookiin mancaasise jechuudha. Balleesse kan jennu maaltu wanta hin jirre tokko balleessuu yookiin immoo lafarraa dhabamsiisuu. Fixe kan jedhu garuu galaafate wajjin tokko jechuudha. Guddinni biyya tokkoo akka laayyootti hin dhufu. Arjaa, salphaa, kaayyoo, cimaa. Haala maaliitiin dhufu? Haala salphaatiin hin dhufu. Laayyoo kan jedhu salphaatti jechuudha. Qotiyyoon obbo guddinaan gurguree colleedha. A. Ciisa, B. Daagii, C. Saffisa, D. Dadhabaadha. Colleedha kan jedhu saffisaadha yookiin ariifataadha jechuudha. Daddafeessa hojjetu ture jechuudha. Caalaan bosona deemee ulee sorooroo mure. Jajallaa, duufaa, sirrii, qajeelaa. Sorooroo mure kan jedhu qajeelaa isa ta'e muree jechuudha. Gootni cimaan nyaphaa isaa lolee mo'ata. Nyaphaa kan jedhu fira, diina, orma, loltuudha. Diina isaa mo'ataa isa jedhu baarratti kan argamudha jechuudha. 33 gaaffiin armaan gadiif qubee sirrii deebisuun filadhuudha. Hima tokko keessatti himni yaada dimshaashaa bakka tokkotti cuunfee qabatu bakka duwwaa jedhama. Hima callaa, hima ijoo, hima golabaa hundadha. Hima ijoodha. Dimshaashii yaada keenya hima ijoo keessatti arganneetu gara hima golabaatti kan nuti geessinu yookiin hima callaa hima ijoo gargaaruudhaaf kan dhumudha. Himni golabaa immoo waliigala isaanii kan golobee xumuruudha jechuudha. Caalaan gaagura dhahe. Akka hima kanaatti hiikni galumsa jecha dhahe jedhu maalidha? Rukkute, tolche, safaree hundadha. Inni dhahe kan jedhu tolche yookiin inni ijaaree isa jedhudha jechuudha. Weenniin bakka duwwaa mukarra taa'a. A. Damee, dammee, dame, daameedha. Damee isa jedhu damee isheettu aarra ishee jirtudha. Weenniin damee mukaarra taa'a. Himoonni walitti qindaa'anii waa'ee mata duree tokko odeessan bakka duwwaa jedhamu. Keeyyata, barreeffama, jecha, himadha. Deebiin keenya keeyyatadha. Keeyyata waa'ee mata duree tokko kan haasa'u yookiin walitti qabee kan ibsuu danda'udha jechuudha. Barreeffama tokko utuu hin barreessin dura yaadota callaa barreeffamichaaf gargaaru tarreessuu jechuun bakka duwwaa jedhama. Gumee, keeyyata, wixinee, hunda. Deebiin keenya gumeedha. Gumee yookiin immoo wixinee wajjin kan walitti dhiyaatu gumee yookiin yaadota sanaa xiinxallee qopheeffachuudha. Itti aansinee wixineewwan tartiibessuudha. Kanaaf gumee qopheeffachuudha jechuudha. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Gaaffii yookiin yaada yoo qabaattan Yoobsan miidiyaa YouTube subscribe gochuudhaan gaafachuu ni dandeessu. Galatooma ulfaadha.